isaantu itti galche malee inni irraa waan hin jedhu duraanuu waggaame dubbisii jennaan kitaabaas waan inni itti amanu kitaabuma isaarraa kitaaba keenya taatus waliin naaf itti beessonis inshallah torbaan gartee kana keessatti inshallah godhadhee bareedduu gartee takka inni kiristaana ta'u takka ani islaam gartee karaa isaa ta'u bareedduu waliin fudhannee deemna waaqa tokko qabna jennee amannaa miti waaqni tokkicha waaqa kamii jiran mata kana man deemu ragaa ani kaniin amanu ragattiin amana abbaan fadhe fudhateef dibbeessoo ni jira moo hin jiru waan kun ni jira abboo abbummaatti jira moo hin jiru murteeffadhu ati murteeffachuu sanitti walii deemu kofallee daqiiqaa dheertuu sa'a 30 ta'in an dhugaa daqiiqaa 10 gaafii lama wal gaafannee adda allaqee dhumatte bishaan isaa dhugee maatii isaa bira gala lafa takka waliin qotannu maasaa takka na uumana isaatti gala abbaan fadhechi galee haa caffaruuli akkasi godhe goolii walii galchuun kun waan hafuu qabu goofi waan gooliiti miti kunoo dubbisee jira aabaacaan dubbisee aabaacaan dubbisee kunooti waan nu dura jiru jenne kitaaba wangeelaas jira quraannis jira kanaaf kanu waan nuti kiristaanii fi islaamni baay'een irra wal dhabaa jirru waan guddoon waan biraati miti waaqni ni jira jechuu jira waaqni kun kamii jireenyis kana booda ni jira jireenyi kun kamii yesuusis kunoo ni jira yesuus kun eenyu kanuma jiran isaan waaqa jaanii miti nuti dura paartii takka 199 gooftaa waaqa jennee fudhachuu waan ergamaadha jennee fudhanne isin achiin waaqa ilma waaqayyoo tettanii fudhattan isuma garratti wallolu jira bar akkuma gartee amaariin fi oromoon Itoophiyaa matarra walloltu yesuusuma irratti gamanaa fi gamana jechuu jira miti yesuusummaan kun eenyu waaqa moo waaqa miti yoo waliin haasa'u namni ragaa qabaate abbaan fadheen fudhata namni lamaan walii galuu baannus warra jalaatiin murteeffata jiran namni kubbaa taphu hanqasuma arrabsoon takkan jirtu ifa kanaan akkasitti waan daqiiqaa fudhanii by the way yaanni amma kaaftan yaada generally walii galaati general truth jechuudha waan jira injiru jedhaan jiru waan jira waan kun kaminni Kiristoos Yesuus injira inni kun eenyunni sababni isaa innummaanu maal jedha ani eenyu akka ta'e beektanii on amanuu baattan cubbuu keessa alaykum salaam yaa bima dubbii du'aaf jireenyaati jechuudha ani eenyu akka ta'e beektanii on amanuu baattan cubbuu keessanii duutu jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti so inni eenyunni ka jedhuuf mata duroota akkuma jenneen waan marii barbaachisuudha akkuma jettan amreel appreciate fakkeenya marii kanaan dura goone keessatti dhugama dubbachuudhaaf marii ustaazawwan wajjin godhe yeroo 2-3 irra deebinee gooneerra which is barumsa baay'ee ka ofii keewwatlee itti baradhe waan baay'ee namnillee ka barate jechuudha deebiti jaalala olii qabnullee qabanne kun ammoo farhaan wajjin illee yeroo bareedaa gooneerra isarraan kanaaf ijoolleen tokko waliin goone jiran ijoolleen tokko waliin jiran karakteri isa misbehave ka godhan jechuudha misbehave gaaf godhani namoota akkasii wajjin even marii marsaa lammaaf sadaffaaf illee ta'u ignore ka godhee jira maaliif an kanama wajjin marachuu barbaadu nama san akka caalu mul'isuufi miti an inni waan amane mul'isaa sa'aatii isaatti isa dhageeffadhaa in xumure inni waan itti amanu mul'ise an ammoo ka inni amane kun sirrii miti jedheet ka ofii amanu kiyya hin himaa namni dhageeffatu immoo adda baafata dhumarra maal waliin jette nagaa akkam waliin jettee waliin kolfitee bakka deemne sababni isaa borullee carratu jira waan ta'eef kanaaf walumaa galatti yeroo kamiyyuu marii fudhannee yeroo itti gaaffii qabutti I think aga ji'a tokkoof almost biyya keessa hin jiru sagantaa wayitiif gara bakka biraa deema naam jataan beeku torbaan lamaa biyya tokko torbaan lamaallee yeah I think for 1 month around that as long you are alive I'm just okay. I can't be in Ethiopia I want to move to another country for don't program worry. We'll meet on social media. We'll It's discuss okay. together and fix the day that we have to conduct our meeting so God willing. waliin jennaa Baga like jiraate. way isin deemtaniin kee baay'inatti tola namoonni wal qeequuf kun akkuma dura jettan jechi jalqaba maqaarraa jalqaba itti aanee mootu maqaa muggaafattu irraa kaasee ka'eet karakterii guyyaa behavior gootutu murteessaadha kanaaf kanniin jireenya keenya keessatti waan goonu waan dhugaa dubbannu wajjin wal fakkaatu godha wal jaalata oduu goone yaaduma jedhuuf jedhee by the way kana yoo godhe namichi waan godheef beekaa yeah waan godheef beekaa waan inni godheef yoo waaqa isaa wajjin walii galee yookaan ammoo nu akka jennutti yoo dhugama rabbii isaa wajjin walii galee rabbiin waan kana godhi jedhee jiraata akka keessanitti illee akka keenyatti illee hafuura isaa fuura wajjin walii galee akkana yoo dhimmo gaafadhu yoo jedhee jiraata isaaf waaqa waliin beeka. to him akkas individual isaaf waaqa waliin beeka maa akkas goote jennee dirqama hin goonu yoo nu tole fudhachuu yoo nu tole baatan mootu jechuun goonee karaa qabachuu
Akkasii yeroo isin jalaa fudhadhee guddaa Lala, galatoomaa ei kabajamaa. bifami shane saden teti sadi illase tibbesotin jedhani bar. Sadi afur shane dami. Waan biraan beeki waan biraan jedhina qofa inni ijoollee tiyyan jedhaara ijoollee. Jarana waan biraan jenne ijoollee chuun sadii lama guddaa dabalte shane jedhe. Ijoollee sadii qabdaa. Sadii qabaa jedheen nu dabaliin jedheeni kanuma itti dhaamana namni gartee maatii qabu waa'ee maatiis wal gaafata. Jarana yoo namni tokko maatii qabu kabaja qaba. Maatii haadha manaa sani kabaja godhuu qaba. Naaf inni abbaa manaati haadha manaa qabna yeroo gorii haadha yeroo gorii ijoollee taana yeroo gorii manguddoo namni kabaja qaba. Haati manaa yoo asitti si arrabsan haati manaa koo maalitti dhagayamaa soddaan isii firri ofii durriyyeen singiliin daangaa tarkaanfattee jirti kabaja qabaachuu. Maaf jenna haadha manaaf jalaa qaban ka dubartii yeroo gorii daangaa tarkaanfadhus olii gallee namni hundi dubartiin jaalata dubartii irraa argame agartee uumamni hundinuu dubartii irraa argame. So kanaaf namni wal kabajuun dirqama ta'a. Ilmoon ta'e fakkeenya maal sirraa taati? Gaafa sooshaal miidiyaa ibsaa baga dhufte waggaa muraasa booda ijoolleen tiyya maal dhaalti fakkeenya akkam dhaalti kana ijoollee teetii hojii bashannanitti beessoo baay'ee galatoomin sinjaa umrii dheeraaddu gaafa imalarraa deebite leemminoo asumarratti waliin waan ni jenna. Tole naaf eebbifamaa guddaa ibsaa nageenyi maqaa isaa baay'atu. Waliin dubbifne hidhamtee turte jedhan baga nagaa hin baate. Waanuma jiraati. Itoophiyaa hidhamuu jechuun barnaamu waan akka mana hidhaa dukkaana dhaqee deebi'u. It's okay. Tole fayyaa naa ta'a waaqni si wajjin haa ta'u yeroo hamaa waliin nu dhageessisini yooma nagaa taane waa walitti illee lallabannaa hamaa waliin jaalannu fayyaa nuuf ta'a. Ayyee eebbifame. Baga jiraatte. Baga baate. Ibsaa baga dhufte ebbo tibbeessoo nu yaadachise. Nama waaqayyo. Ilsa wali Ilsa akkam nagaan sifaatootis. Team assalamu alaikum Abdullahi nagaha. Nama kana jiru ana kana